namni biraa baay'ee faanayyuun taphatu dhugaa rabbi. Amma ijoolleen afaan taphatan yeroo warra Arabaa afaan akkas ta'anii taphatan argitanii beektu? Hin beektan. Faanayyuun taphatan baay'ee. Kan ijaaree hin diigu walaa dhufaatu diigaa. Ijaarratti baay'ee. Deelii nuti isa miidiyaadhaan baane dhageenya. Deelii guyyuma guyyaan. Amma har'a bahe sanyoo, maksanyoo, roob, hamus, seenaa barreeffamuu jira. Guyyuma guyyaan gootummaa barreeffamuu danda'u jira. Anaaf isin waan miidiyaarra bahedha ilaalle isaanidha jaalanne. Guyyuma guyyaan deelii wixata sanyoo, maksanyoo, roob, hamus, qidaamee, ihud dhugaa rabbi oromummaaf wanta barreeffamu wanti inni bahee miidiyaa irratti hin dubbanne guyyuma guyyaan seenaa barreeffamu seenaa kitaaba dubbifamnee hin dhumne dhugaa rabbi. Ani waan hin beeku wanti inni waan hin jiruuf deelii waan yir Hacaaluu waggaa tokko guyyaa 361 moo akkas qaba miti. Hacaaluun waggaa tokko keessatti guyyaa 361 Oromoof something contribute godheera baay'ee. Something daily, something add. Sanyo when it is wixata Hacaaluun Oromoof something godheera baay'ee. Something nama baay'ee Hacaaluu nama akkamii seetan dhugaa rabbii baay'ee waa'ee Hacaaluu waan hin beekne tokko isinitti. Bakka paarkingii dhaabsisu deemee paarking bakka dhaabatu qaba. Maxxantanii saarbeeti paarkingii dhaabatanna mucaan paarkingii eegu yeroo baay'ee sadha dhaabsisa. Guyyaa tokko waamee min laargillee dheeni ምንም በቃ ሳይክል ግዛልኝ ሄደኔ Hacaaluudhaan saayikilii bitee fi hoggasu. Namichi amma saayikilii sana amma yoona achi bakka sanatti dhaaba. Bakka Hacaaluun makiinaa isaa dhaabu sanatti namichi sun seenaaf haa ta'u jedheetu saayikilii isaa bakka sana dhaaba. Viidiyoo kana hojjedheera argitaniitu tana. Nama gara laafee Oromummaan nuti itti dhaadannu kun otoo foon uffatee Hacaaluu fakkaata baay'ee. Dhugaa rabbi Oromummaadhumti kun Oromummaan nuti itti dhaadannu. Oromummaan kun otoo foon uffatee Hacaaluudha fakkaata. Hacaaluu Hundeessaa fakkaata bakka. Oromummaadhumti kun itti dhaadannu kun Oromoon gara laafeessa. Hacaaluun gara laafeessa baay'ee. Dhugaa rabbi hiyyeessa rakkataa nama ilaaleen darbin gara laafeessa. Oromoon goota Hacaaluun goota baay'ee. Isa akkas tuqxeen darbitu baay'ee Hacaaluu. In the right way dhuftee malee in the wrong way dhuftee haadhoo you are not going to go anywhere. Oromoon safuu qaba. Fakkeenya Oromummaa dhugaa rabbi. Ani immoo baay'ee I feel proudly dubbadha waa'ee isaan. Amma mentality akkamirraan gaheessitan. Ani waa'ee Hacaaluu naas immoo garuu waa'ee Hacaaluu akkas janan jedheen proudly I have a hero Hacaaluu jedhama jedheen dubbadha waa'ee Hacaaluu. Immoo dhugaa rabbi. Inni dubbateera. Lubbuu biliqa baatuuf maafan gola laanna'a. Saba koof falmee du'een bakkar waaree koo ta'a. Saba koof falmee du'een bakkar waaree koo ta'a jedhenu. Lubbuu biliqa baatuuf maafan gola naanna'a. Saba koof falmee du'een Taaddasa Birruu ta'a. Na waa'ee isaa waa'ee Hacaaluun bo'aan akka irraa kaase. Garuu proudly dhaabbadheen I have a hero. Maqaan isaa Hacaaluu Hundeessaa jedhama jedheen dubbadha. Hundumti keenya akkas ta'uu qabna baay'ee. Goota qabna, goota ijaan argine, goota kitaabaan dubbisne miti baay'ee. Goota filmiidhaan, goota abbootiin keenya nutti himan miti. Goota ijaan argine. Goota keenya ijaan argine. Yeroo seenaan hojjetamu ijaan argine. Yeroo seenaan waggaa 100 Oromoorraa haatame yeroo Oromoof deebifamu ijaan argine. Yeroo Adwaan gurraachi addunyaa guutuurra jiru itti dhaadatu hatame gaafa Adwaan Oromoof deebi'u seenaan akkasii yeroo hojjetamu ijaan argine.
Diina fundura bineensa fundura ta'anii gaaf bineensa face godhan ijaan argine. Like infinity, we are like lucky. So we have to say it proudly. I have a hero. We have a hero. Makansa Hachalu. Imboyu by the Amabu by why Hachalu post to go to emoji boy cham namin godina. No baka. But I go into a visor. You gotta be going into a visor. Anav situndu, brother. Going into a visor. Goni wagawa hijrati in your visor. Namu visor. Ana mafakinya fotumani simfana so akas tuge na hude du nandanda. We don't know. Yoma kadunu. Yatafararram no nagarilla. Machinda minmo. Mamotar lamuko visor. Like mamotar lamuko. Manorum madallam yahwat እንትኑ መሞት ማለት በስጋ ማለፍም አይደለም። ቪዲዮን እንገደው ጀድ ያርግተኒቱ እዳዱኛን ኩን ኡማምቴ ይሄ ዓለም ከተፈጠረ ስንት ሚሊዮን ስንት ቢሊዮን ሰው መጥቷል። እዚህ ምድር ላይ መጥቶ ሄዷል። እዚህ ምድር ላይ ከመጡ ቢሊዮን ሰዎች ግን ስሙን ማስቀረት የቻሉ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። መኖር ማለት ላይክ መብላት ብቻ አይደለም። ገርማ ሙቶለ እና ዶ ላይክ ኢምቦይና አኒምቦ ቋረቢ አኒምቦ ጀግና አለኝ አጫሉ ይባላል ብዬ ፕራውድሊ ያወራል። I have a hero. We have a hero. ቋረቢ ጎተ ቀብነ ጎተ ልቡሳ ኑፍኪኒ ጎተ ሰባኮ ፈልቡ ኮኬና ሄደ ጎተ ልቡሳ ናፍ ጎተን ቀብ ጎተ ናዱ ቋረቢ ጎተ ናፍ ጅዴ ዶይ እና ከናፈን ቦአሬ ላይክ ኦፊፍ ቦ ደባይዘ ኦፊፍ ቦ ጋፈ ዋዳ ሰነ ጨብሲቴ ጋፈ ዋዳ ሰፋነ ቀቡ ሰነ ጨብሲቴ ኦፊፍ ቦ ዱጋረቤ ይሳፊን ቦይን ባይዘ ማልቱ ዘጠፈ ሲጀመር ይሰኑ ከሲ ገንዱማ ዳወለ ረብሲሉ አሲ አመንቲዳን ማልቱ ሰጠፈ ከነላሉ መና ኡጋረቤ ዱዋኒው ባፈቹ ይደኑ ማልቱ ተፈ ያቻሉ ኡጋረቤ I always say that ማልቱ ተፈ ማልቱ ተፈ ኡጋረቤ እና ገርማሙ ቶለፎን አለኮ ከን ኢጃሬ ሂንዲ ኩዋላ ዱፋቱ ዲጋ ኢጃሩን ኑትልፋቴ ዲጉን ኑቲ ሰልፈቴ ከናፍ ኬሲኮ ዲጋ ኬሰ ክየተን ዲጋ ነወራኑ ኖንዲሱ ሀሊነቲ ጀባቱስ ወሊስ ገዲሲን ፊጉ ዱኤተን በደመሌ ኢጃርሳ ሀዩን ዲጉ አጄሳ ጋፈ መኮ ጋይስ ሁንዱም ትኬሰን ደብልታብ ጎዳ ኮፒሊንግ ጎዳ ጀቱ ገረማቲ ኬቲት ገዲ ማሌ ጅሬኛ ከን ኬሰቲ አቢደ ሂንካኢኒ አቲ ኢንተለ ኢስላማቲ ጀረኒ ትሩበተን እንተለቲ ማቲ ረከቴ ሙጫ ከነ ብየ ነማት ኤርጌ ጀድ አከም ጀቴ ብየ ተሬቢቱ ወላሂ እንተልኩን ገልገል ቴሴ ቦስ ጀደን ሙጫን ሪያንሲ ቶኮ ኬሳና በሬሲቴ ሜሴንጀራን ማሜዮ ዋራ ከናቲ ኦቡሌቲን ኬኛ ኩን ከና ጀደምቱ የሮ ደርቤ ጀደቲ ሙጫ ቶኮ ደላላ ወይቲ ሆጂ ይምቴ ጀናን እኒ ፉል ኤጌሴ ሆጂ ሴኩሪቲ ሱሪ ኦፍራ ጉርዲ ኦፍራ ባሲ ሱሪ ኦፈዱ ሆጂ ሆጀዱ ጀደኒኒ ጀናን ሙጮ ሚንዳ ከነ ሙፍሰና ጃለቴቲ በቃ ሴኩሪቲ ሰነት ሚንዳና ማከፈለ ሙጋሪ ሴኩሪቲ ጁ ዋርዲያ ደቡሌወን ማለቅኒ ደሞዝኒ ጀቲ ከፈለሙፍ ጋሪዳ isini gale garu intala kana waan rabbi irraa isii baasu jechuun waan amantaa keessatti fafa ta'u jechuudha. Surree akka uffatu dirqaa jiru ani intala islaamaa ta'ee kee gonkuman uffadhu jetti isiin jechuudha. Hojii hin qabdu, hojii dhabdee nama ji'a sadi mana taa'aa jiru. Yeroo mana ji'a sadi mana keessa teessu hin beektu. Biyya Arabaa keessatti jireenyi sheeriidha. Mana kiraatu jira, nyaatatu jira. Shamara waa baay'ee waan isii barbaachisu qabaachuu dandeessi. Gaaf tokko lama namni gargaaruu hin danda'a, gaafa hundammoo namni siin gargaaru. Ulfaataadha. Biyyatti deebi'uudha maatiin waan qabu gurguree erge waan wal xaxaa keessa. Hojiin immoo xiiqee wal faana dhabame. Wayita I think koronaa sana keessa yeroo koronaa 2020 jechuudha.
yeroo quraana sana hojiin bakka hundaa dhabamee jechuudha isinii galee. Ijoolleen isin mana hojii jirtu hin baatu achi ijaasaan baasanu. Bakka mana ijaasaa dhattee dhukkuba nutti fidee dhuftee waan sodaatan faraboonni gonkuman baasan ijoollee. Isin bakkee jirtu mona dhufiitti fudhatu hin jiru dhukkuba nutti fidee dhufti jedhee araban beetu kaa koronaa yeroo jedhamu akka waan addunyaa irratti argaa jiru baaqa'ee jechuudha fincaa hin sodaatamu manni dhukkuba sana jechuudha. Akkasitti mucaan rakkattee wayita jettu sheekas gaafate sheeknis kana fatwaa deebii kenneefi waan gootu wallaalte jechuudha. Isinii galee achii baatee isinii galaa jira miti rakkataan ulfa fuudha jennaan curruuqaan ilmoo waliin fuudha jedhan mana shiishaa jechuudha. Isinii galee mana shiishaa hin beektu miti mana shiishaa. Mana shiishaa san abidda qabsiisuu fi achi keessaa buna dhiheessuu gadi hin baatu saalonii keessaa kushiinaa keessatti isinii galaa jira miti mana shiishaa. Damooza walii galanii achi seeroo dhattee jettu gurdiin immoo baha namni dhufu kastamariin kun xiqqoo miira keessa galee yoo hashaqe malee ittiin tolu ijaaba kana ofirraa akkas godhattee rifeensa kana jechuudha rakkaatatti gochuu. Kunoo sii shamarra tokko tokko akkana hidhattee kaatee jala rifeensa baaftee rifeensa qalloo tokko fuutee irra keessa dachaaftee filtee mushuxii fa'iin jechuudha. Isinii galee akkas godhaa jechuudha. Isa harakaata hin beektu isin ijoollee bakka kam jedhan isinitti hima. Beektu maal dhaggeeffatu maqaa isaaniitti hin himtanu. Maqaan isaa maal jedhamutti sun beebii Rabbi biyya isaa balleessu beebii jedhan. Beebii sana jechuudha. Akkas godhii jedhanii. Beebii godhii. Inni kaleessaa surree baasiidha. Inni kun immoo beebiidha. Intaloon surree jarrasuma kana naa wayyi jettee ta'ullee inni kun mataan xiqqoo godhamaa jira. Osuma akkas hojjettu hin beektu mala Maammaduu taphachiisa yeroo dhufee jedhe xiqqoo shamarree hin argine duuriyyee biyya arabaa kana hin beektu miti kunoo Bangaalii Paakistaanii maal kun akka ijoollee keenyaallee xiqqoo safuun qabu dudduuba kan akka konkolaa akka raddaatii makiinaa gommaa rurrukutu godhee taphata beektee yeroo si waa beekte deebitu godha. Intalli dabarumaa godhamtuun barataa jirti beektee sargasii bakkatti barataa jirti. Kaleessa waa'ee surreetii mormaa turte bar. Laalaa jireenya ilma namaa kana bakki inni jiraatu akka inni kompiliitli jijjiiru jechuudha. Wallaahi summa wallaahi bakki jiraattanu hiriyyaa walii ooltanu qilleensi isin keessa jiraattanu isinuma nama gaarii akkamii kompiliitli nama biraa isin godha. Mucaan jalqaba hojii bareeda miindaa guddaadhaan sekkuritii sana hojjettu lakki ani ilmoo intala shamara islaamaa tattamitti nuffadha jettee gurdiitti deebi'uu malee gonkuma waan sanaan hojjedhu jettee intalli deebite amma immoo mana shiishaa mana xiraahaa jechuudha isinii galee. Mana fokkata makuma isaatu himuun nama saalfachiisa. Eessa hojjette yeroo jedhan mana shiishaati yeroo jedhan eenyu mucoo sana burgultiidhaaf hawwa. Akka kusa jechuudha akka beetee balfa wayiitti ilaala jechuudha mucoo sana. Wallaahi summa wallaahi. Meeshaa bara mana shiishaan hojjetteetu dhiira isa kamtu kabajaan jaartiin gurra deettee addee beetta. Dhugaatis kanuma akkasii sakkachaan yoo hin taane alatti. Dhiirri kabajaa qabu dhiirri ni kahaa jechuun shamarree mana shiishaa keessa dalagdu hojjettu gonkuma jaartiin godhadha jedhee hin yaadu. Because hin beeka kaa. Akkati harree bittee galtu gaafuma dhuunfaa baatu naa galee jette jedhan jaartiin jaarsan. Namaa gale jechuudha isinii galee. Intaloo waan gootu wallaaltee intalli kaleessa akkas rakkachaa turte dirqama hojii kana hojjechuudhaaf miira keessa nama galchuu qabda jennaan beebii maalii akkas godhattee kwaalee salaam Dr. Biftuu. Rifeensa kana akkana godhattee osoo deemtu gaafa tuttuqaan nakaa itti baay'atu intala dhaqee. Copy share. Yes, I'm out to the cut. Tap lid Abdani. Wait, tap Understand? Yes, sir. Malin? Yes, sir. Can you deliver? But them tap will know what you said about it.
Hamza ingesine. Ya Rab. So sorry, wallahi. So sorry. So sorry. So sorry. Hati fata jalan tu korte jalan. Huh? Mea mashanta makanitani ora wini nafuta malin. Bal taisha konkicha. Koin mashanta manakanite arafata ra wini nafuta yitmasi kawame. Aga tete dabba shilaltu. Ay. Yo ma se wini ra nanfudin kolodoksi bite gitte model gol rabbi. Duga santi mamitian. Yo senama wini ra nanfudin jechuda. Duga rabbi kolodoksi duga rabbi serious. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. General Kamil Kiya. Kanam piroja gutu. Aisha tatu. Harafa darginani ufimbeku. Mamba fata. Koini kudan dabeti minna mabar. Koini kudan sodarbe. Musoddo misaddetana. Milkiye ne konzo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. ليش تاب نقول لي ده ما زلت رجع ربي ليش تاب نقول मैं हमजा गिस्से रखी थी मामा थी फटा को रिजाना को استكاكلي بري تشور كتسي عرفا اللي تكتينا كنا ما برنا ده تويني مرنا فودا بوش دارنا ما قدر رجع ربي هكا كسرات كسره ولا ما كسره جرا General ko thank you. Galatoni. Wayo amrabina ko isana fidara fatina grafsisa. Devna di mangisti. Bravo. Ingin mangisti gitu murat kara yosin sadia fulat gitu betul abdi amana arane ki wal darba wallahi kara tamni fatiya mujahidi ingin ni ganada ne jabitu gabdarsi arana gargara mutsaka na joli namni bro wal darba tuma mana dibballe to jala ulgisa video jede ira dakatlali junwani da guya sadim wala matofe Jara wala fagay sa jara na push mo gora push amma push gora amma push mangisti hiya thank you wallahi lazim akawala ana kan zai wallahi lazimati amma sawara fatara no kan bi ba da wani shi din jala gadi exactly but Achi fikir. Guys, sagaling ko sinit daga mamiti. Undum dikesan double tap goda copy link goda share na goda. Let's go. Jamare koya likise ulmo kanani jamare koya bilille ofina wani kanarka siyaradani kangurmu sibarbadani maki fidirache tizazi daga isam fidesh le marade ga ko marade mene Echuna amma fanni suni tariyati wasirka behera mo akamitini akastare wallahi በጣም አዝኛለሁ ይሄ ልብሳችሁ እኮ ነው ያኔ በጣም ሀቂቀተ ዋባችሁ ለጠበተ አይደሉ duriya janku ne ya
I don't know. يا دبل يكسي لما أنا صورة دبيت تاني ما لا بس تجسي سوبر بعد يكسي جتيه لا روسيتي كادو رفا؟ نو برا دفع إجي أنا بيو أبا بيو جيت يا بودي ها فتنا أفكر في جرار بسيسنا ما الباجو يا أفكر كنت وينو لا قاعدة أي أبشر ذكاتي وفلا براد دبتا أتي الدرو ما عليه في جوان ما تيجي مرة سامي من جبي نا جبي تايمينج ये क्या बात हो कुना के ने बांध के अच्छी लमो सी के लेना बहुत अच्छी से बने डबो थैंक यू गलत ना दिस प्रकाश So amma fata kan beraja je temu. خلاص وانا مدام وانا كده هو اللي هتسيح مرة وانا هكمل باي أفتكر أنا لا ما بيكاتني ما تكون هم ينابت والله لازم يهونا سنوي سيبتو